Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota alamiituu bakka jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee nagaa akka taatan abdiin qaba akkam jirtan baganaaf jiraattan isiniin jedha guyyaadhaa deebi'ee dhufeen jira egaa guyyaa har'aa kana wanta ana fayyade tokko isinillee si fayyadee tanan qabadhee dhufee egaa san dura immoo chaanalii koo faaroo kan taatan subscribe gochuudhaan maatii naaf taa'ii akkasuma immoo duraan kan jirtanis kan turtanis baga nagaadhaan eegdan isiniin jedha obboleewwan koo. Egaa guyyaadhaa kanan qabadhee dhufee maalinni keessattuu shamarran jechuudha. Sababa garaagaraatiin garaan keenya yookaan borcii baasa jechuudha. Maaliif yookaan nyaata baay'ee nyaanni osoo hin taane fakkeenyaaf bishaan gahaa dhuguu dhabuudhaan akkasuma immoo yaada cinqatii garaagaraatiin yookaan karaa ispoortii hojjennu dhabuudha waan akkasittiin garaan keenya ni guddata. Isa kana immoo maluma salphaadhaan akkamitti ofirraa balleessuu dandeenya? Borciin kun akka nurraa badu yeroo uffatu mallee uffannu baay'ee nama cannaqee jechuudha. Uffata uffattee yoo deemtu qirsiin kee waan bareedini gaariin ta'u. Kanaafuu isa kana jechuudha kanan irraa fayyadame. Inni kun egaa baay'ee bareedaadha akka gingilchaatti qilleensaallee gara alaatti baasaa baay'eellee sin dafqisiisu jechuudha. Isa kana sadarkaa 3 qaba jechuudha kan irratti qullufattu. Egaa haala kana fakkaata jechuudha. Amma garaan kiyya duraan akkanan turre isa kana fakkaata ture baay'ee tokko garaan guddaa ture amma garuu erga kana fayyadamee ji'a tokko haala kanaan naaf bareedee jira jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo fayyadamtan yeroo nyaata nyaattan qofa ofirraa baastu nyaata yeroo nyaattan ofirraa baastanii san booda sa'aatii tokko kan san caala tursiistanii ergasii booda ni godhattu jechuudha. Yeroo raftanis ofirraa baastanii egaa kuni baay'ee fayyada jechuudha. Baay'ee na fayyade mudhii keessan sirriitti isiniif bareechee san booda immoo gara teessuma yookaan daallillee baay'ee tokko namaaf bareecha jechuudha. Kanaafuu akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Garuu dhiifama viidiyoo kana yeroon waraabu xiqqoo sagaleen na jeequ waan jiruufin sagalee ergasii waraabee jira jechuudha. Kanaafuu akka itti fayyadamtanii abdiin qaba. Isa kana immoo kan argattani onlaayinii irratti argama jechuudha. Onlaayinii irraa hin bitee fakkeenyaaf appilikeeshinii waan akka Shiinii kan jedhamu akkasuma Facebook irratti guutee jira jechuudha. Garuu kan bittan immoo isa gingilchaa kana bitadhaati isatti fayyadamaa gatiin isaallee baay'ee xiqqaadha jechuudha. Warroonni barbaadan isiniif himuu hin danda'a. Kanaafuu koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Kan biraa immoo maal gootu borcii keenya qannasuudhaaf qarafaa ni beektanii qimamii kashaayee jechuudha. Isa kana ni daaktu. Eega daaktanii booda maal gootu bishaan daffistu bishaan gaaz irratti daffistanii bishaan erga daffee booda yoo daffee maankaa tokko itti nannaa maankaa tokko erga itti nannee booda daqiiqaa tokko caalan tursiisnu gaaz irra jechuudha. Erga sanii erga daffee irraa baasnee kubbaayatti dhimbiimnetoo dhugna jechuudha. Isa kana immoo ganama osoo qursiin nyaatin osoo cireen nyaatin jechuudha kan dhugamuu qabu. Akkasuma xiqqoo loomii itti naqattu gimmaasha yookaan immoo cuggaarraa kan isin gubu milaamina jiraate itti naqina jechuudha. Kanaaf haala kana ganama osoo nyaatin galgala immoo erga nyaattanii booda rakkoon qabu haala kanaan shaayii fakkaate jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisuu gaariidha. Itti fayyadamaa isiniin jedha obboleewwan koo. Egaa viidiyoon kun akka isinitti tole abdiin qaba. Wanti isiniin galle yoo jiraate immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Egaa waan viidiyoo kiyya ilaaltaniif guddaa galatoomaa. Egaa laayikii, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa hiriyoota keessaniif sheerii godhaa isiniin jedha. Egaa wanti isiniin galle yoo jiraate ta'e akkuma dura jedhee nagaafadhaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa naaf jiraadha. Baay'ee isin jaaladha koodiiwwan koo. Baay baay. Galatoma.